Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media Fulbaana tokko bar 2021 oduu guyyaa irraaf qindeeffanne kan isin bira geentaa. Jalqabarratti hangafoota oduu. Gurmuun viizit Oromiyaa adeemsi inni itti deemaa jiru nama hin liqinfamu jechuun xiinxaltoonni dubbatu. Matakkalitti haleellaa hidhattootaan namootni 5 ajjeefaman. Itoophiyaa dabalatee Afrikaatti namoonni 44,000 ol bakka buuteen isaanii dhabame. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraanni isaanii Afgaanistaan keessaa bahuun barri USA biyyoota biroo ijaaruuf duula waraanaa gootu xumuramuu agarsiisa jedhan. Oduu isinitti himuun falmataa sabaa amma oduu bal'inaan. Gurmuun viizit Oromiyaa adeemsi inni itti deemaa jiru nama hin liqinfamu jechuun xiinxaltoonni dubbatu. Akka xiinxaltoonni kunneen dubbatanitti viizit Oromiyaan ijaarsa qaama mootummaatiin hundaa'ee hoogganamuu fi deeggarsi godhamee baajataa fi waan barbaachisu maraan mootummaarraa deeggaramuudha jedhan. Hojiin garee kanaa akkuma maqaa isaa Oromiyaa daawwachiisuu fi agarsiisuudha kuni gaariidha kan jedhan xiinxaltoonni garuu mootuu Oromoota Booranaa irraa buqqa'an Haroolimmoo irraa buqqa'anii fi kanneen mana hidhaa keessatti sababa Oromummaa isaaniitiif aarsaa kaffalaa jiran hin daawwan jedhan. Garuu tibba kana immoo ajandaa guddaa taasisuudhaan waa'ee viizit Oromiyaa kana toora marsaalee miidiyaa hawaasaatiin wal harkaa fuudhamee faffaca'aa jira. Waa'ee imaltoota isaanumatu of beeka. Mootorris konkolaachisaanis qarqaaraanis garuu qaama mootummaa bilxiginnaa akka ta'e namuu beeka. Maaltu haaraa taanaan tibba kana akka ajandaa ta'e hin beeknu jedhan. Yeroon kun yeroo Oromoon itti gargaaramuudha malee yeroo osoo Oromoon dhumu Oromiyaan itti daawwatamtu miti jedhan xiinxaltoonni. Itti dabaluunis xiinxaltoonni kan jedhan barri kun bara irra jireessi Oromoo sababa Oromummaa isaatiif qofa bahaa gala dhabee bara sababa kanaan jiruu fi jireenyi isaa akka hamaa gaaga'ame gadaa jiruu fi jireenyi Oromoo harki walakkaa ol jalaa seeraan ala jeeqameedha. Bara Oromoo mana hidhaatii baafamee itti ajjeefamee bosonatti gatamee jiruudha. Bara beekaan Oromoo jiruu dhabee jumlaan mana hidhaatti badii malee gooramee hiraarfamaa jiruudha jedhan. Bara qotee bulaa Oromoo irratti manni jireenyaa gubamaa jiru. Bara uummatni Oromoo kaaba kibba bahaa fi dhiyaatti itti beelaa fi deegaan hiraarfamaa jiruudha. Kun kana tahee osoo jiru hidhamaa Oromootiif sagalee ta'uun illee hafee beekaa Oromootiif gaachana ta'uun dagatame beelayaa Oromoo nyaachisuu obaasuu fi gargaaruun laagamee baajata hammas gahu ramadanii gaaraa fi laggeen Oromiyaa daawwanna golgaa jedhuun qe'ee bu'aatti ragaduun herreega kamiinuu namaaf liqinfamuu hin danda'u jedhan. Walumaa galatti jedhan xiinxaltoonni kunneen warri osoo akka Oromoo kun balaa siyaasaatiin kun immoo beela dinagdeetiin dhumaa jiru agartanii fi dhageessan gocha kanarratti bobbaatanii fi warri garee kanaaf ispoonsara taatanii baajatallee ramaddanii hojii kanarratti bobbaastanii uummata Oromoo dhamaasaa jirtan yoo dandeessan maallaqa sanaan rakkataa Oromoo gargaara. Dhibamaa Oromoo waldhaanaa maatii hidhamtoota siyaasaa gargaara jedhan. Warri manni irraa gubateef mana ijaaraa maatii wareegamtoota Oromoo ijoollee haadhaa fi abbaan irraa dhuman cinaa dhaabbadhaa ittiin deeggara. Inni darbeera sichi garuu namaaf rabbirras ni argattu waan ta'eef qarshii sanaan hiyyeessolii Oromoo godinaalee Oromiyaa keessatti hiraarfamaa jiran baraaruu irratti fuulleffadhaa jechuun xiinxaltoonni kunneen dhaaman. Matakkalitti haleellaa hidhattootaan namootni 5 ajjeefaman. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulanitti haleellaa hidhattoonni konkolaataa irratti bananiin namootni du'uu fi madaa'uu aangawoonni naannichaa himan. Irra deddeebiin haleellaan hidhattoota kana irratti raawwatamu aanaa bulanitti keebxata kaleessa ganama haleellaa konkolaataa miila 3 yookaan baajaajii irratti hidhattootni bananiin namootni 5 ajjeefamanii 2 ammoo madaa'aniiru. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Matakkal Abdii Gorenaa haleellaan kun kan raawwatame namoota ganda Dobbee irraa gara bulan baajaajiin imalaa turan irratti ta'uu fi akkamiin haleellaan kun akka raawwatame odeeffannoo dabalataa sassaabaa akka jiran himan. Namoota haleellaa kanaan madaa'anii lubbuun garuu oolan 2 gara hospitaala bulan geeffamus aanga'aan kun himan. Namni inni tokko rasaasa 3 qaama isaa bakka 3 karaa duubaan kan rukutame jechuun ogeessi maqaan isaanii akka hin gabaafamne gaafatan himan. Namni balaa kanaan miidhamanii lubbuun oolan reeffi namoota du'anii 5 gara ganda Dobbee deebi'uu himan. Ogeeyyiin hospitaala sadarkaa jalqabaa bulan namootni 2 isaanii bira jiran waldhaansa gaariif gara hospitaala birootti ergamuun irra jiraatus sababa ambulaansiin hin jirreef achuma hospitaala isaanii akka jiran himu.
Namooti miidhamanii amma yaala argataa jiran keessaa namni nageenya isaaniif maqaan isaanii akka hin gabaafne gaafatan warri haleellaa irratti bane hidhattoota naannichaa keessa socho'an ta'uu dubbatu. Kaleessa kibxata naannoo sa'a lamaatti hidhattootni daandii irratti dhokatanii nu eeganii baajaajii ittiin imallu irratti dhukaasa banuun ajjechaa raawwataniiru jechuun himan namni lubbuun oolan kun. Baajaajii imalaa turte keessaa walumatti namootni 7 kan turan yoo ta'u kan ajjeefaman hunduu dhiira gaheessa jedhaman. Haleellaa kanaan konkolaachisaa dabalatee namootni 5 battalumatti yoo du'an 2 lubbuun oolan. Naannoo Beenishaangul Gumuuzitti irra deddeebiin haleellaa hidhattootni raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun gabaafamaa ture. Addatti godina Matakkal keessatti haleellaa irra deddeebiin raawwatamu hambisuuf tarkaanfii humnootni mootummaa federaalaa fi kan naannichaa fudhataniin hidhattoota hedduu ajjeesuu fi to'achuu mootummaan gabaasaa ture. Naannoo Suudaan waliin waldaangeessu kanatti sababa haleellaa irra deddeebiin raawwatameen godina Matakkal keessatti komaandi poostiin humnoota federaalaa fi naannicharraa babba'anii hoogganamu hundeeffame. Naannicha keessa namoonni sababa walitti bu'iinsaatiin qe'ee irraa buqqa'an 500,000 ol akka jiran UN beeksiseera. Itoophiyaa dabalatee Afrikaatti namoonni 44,000 ol bakka buuteen isaanii dhabame. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa kaan keessatti namootni 44,000 ol ta'an bakka buuteen isaanii dhabamuun ibsame. Mo'ita ammaa kanatti Afrikaa guutuutti namoonni 44,000 ol ta'an bakka buuteen isaanii dhabamuun akka mirkanaa'e koreen fannoo diimaa idil addunyaa ICRC beeksise. Dhaabbatichi kana kan beeksise ibsa guyyaa bakka buuteen dhabamuu addunyaa sababeeffachuun baaseen ture. Namoota bakka buuteen isaanii dhabame kanneen keessaa 45 kan ta'an ammoo daa'imman jedhameera. Namoota bakka buuteen isaanii dhabameera jedhaman kanneen keessaas parsantaan 82 kan ta'an ammoo biyyoota 7 kan walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamu keessatti ta'uu dhaabbatichi beeksiseera. Namoota biyyoota Afrikaa keessatti bakka buuteen isaanii dhabame kanneen keessaa kan walakkaa ol ta'an ammoo Naajeeriyaatti jedhame. Naajeeriyaatti namoonni 24,000 ol ta'an bakka buuteen isaanii dhabamuun akka galmaa hima dhaabbatichi. Biyyoonni Afrikaa lammiileen bakka buuteen isaanii dhabame hedduu keessatti galmaa'e kan biraa ammoo Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa, Soomaaliyaa, Liibiyaa, DR Koongoo fi Kaameruun keessatti argamu. Akka dhaabbatichi walitti bu'iinsawwan baroota darbanii fi haleellawwan gosa biraatiin wal qabate lakkoofsi namoota bakka buuteen isaanii dhabamu dabalaa dhufuu ibseera. Uggurawwan sababii weerara COVID-19 kaa'amee tureetiin yaaliin miidhamtoota bakka buuteen isaanii dhabame argachuun maatii isaanii waliin walitti makuuf taasifamaa ture gufachiisaa jira. Haa ta'u malee ammalleen namoonni bakka buuteen isaanii dhabame kan dagataman miti jedhe ICRC. Biyya alaatti ceena. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraanni isaanii Afgaanistaan keessaa bahuun barri USA biyyoota biroo ijaaruuf duula waraanaa goota xumuramuu agarsiisa jedhan. Ibsa miidiyaaleef kennaniin Joo Baayiden Afgaanistaan keessatti filannoo qaban gadhiisuun yookaan hammeessuu ture jedhanii adeemsi dachii Afgaanistaan gadhiisanii bahu milkaa'ina guddaa ture jechuun ibsan. Baayiden loltoonni isaanii Afgaanistaan keessaa akka bahan murteessanii sochii eegaluu booda Taalibaan saffisa guddaan kutaalee biyyattii to'ate Ameerikaan osoo xaxattee hin bahin masaraa mootummaa Kaabul jiru to'ate. Kun Baayiden irratti keessaa fi alaan michoota isaaniirra osoo hin hafin qeeqa jabaaf kan isaan saaxile yoo ta'u Baayiden ibsa isaanii kibxataan murteen isaanii sirrii ta'uu irra deebiin hubachiisan. Baayiden loltuun isaanii inni dhuma Afgaanistaanii erga bahee guyyaa tokko booda dhimma kanarratti yeroo dubbatan yeroo dheeraaf turuun filannoo hin turre jedhan. Loltoonni isaanii yeroo gabaabaa keessatti lammiilee Afgaanistaan keessaa bahuu fedhan 120 ol xiyyaaraan biyyattii baasuu danda'uu isaaniif dinqisiifataniiru. Waggoota 20 darbaniif humnoota USA fi michoota isaanii waraana kan ture Taalibaan dhuma irratti injifannoo argatan wayita loltuun dhuma USA dachii isaanirraa bahu dhukaasa meeshaa waraanaan gammachuu ibsatan. Afgaanotni michuu USA turan hedduu biyyattii gadhiisan bahuu muddaman guute keessatti osoo hin hammatamin hafanis Baayiden milkaa'ina addaa ture jedhanii ibsan. Baayiden waraana waggoota 20 pirezidaantonni Ameerikaa 4 itti wal jijjiiran kana xumuranii bahuuf yeroon isaa xiqqoo durseera osoo ta'es goolamni amma yeroo bahan mudachuu hin oolu ture jechuun qeeqa
yeroo sirriitti hin baane jedhus ofirraa faccisaniiru. Baayiden pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp warra Taalibaan waliin yeroo biyyattii keessaa bahu irratti yoo walii galan dogongodhaniiru jechuun qeeqan. Duula USA Afgaanistaanitti bara 2001 haleellaa bara 2009 bara 2011 booda eegalte garuu baroota dura kaayyoo isaa isa ta'e Alqaayidaan injifachuun milkeesseera jedhan. Xumurri isaa garuu imaammata alaa Ameerikaa irratti jijjiiramni bal'aan akka taasifamsiisu akeekeera jedhan. Baayiden biyyi isaanii filannoo qaalii waraanaan lafa to'atanii sirreessurraa fuula galagalfachuun akka barbaachisu dubbatan. Ameerikaan erga haleellaan shororkeessummaa bara 2009 bara 2011 booda Afgaanistaan keessatti qofa osoo hin taane Iraaq keessatti waraanaan to'achuun gatii guddaa baaste. Ammaan tana waraan USA guutummaatti Afgaanistaan keessaa bahus hojii manneen USA dachii isaanii qabnu kan xumurame hin fakkaatu. Xumura duula kanaan ilaalchisee Koongireesiin Ameerikaa keessumaa bakka buutotni Rippaabilikaan Baayidaniin gatii siyaasaa guddaa baasisu jedhamee yaadama. Murteen kun garuu Baayiden yeroo dheeraaf murtee dabarsuuf eegaa turanidha. Ammas murteen isaanii kun sirrii ta'uu of amansiisaniiru jechuun Reuters gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qindeeffanne kanuma ture waan nu daawwattaniif galatooma.